qirixoosa fidatee mucichi kunoo seentee jirtu Dubaay maal ta'e meekee maal tadda godhe rakkoo biraatti bakka jechuudha isumatu rakkoo addaa qabate. Biraa barbaade. Namicumatu birrii biraa barbaade malee. Cara mau antara kisaran tuh be, ati maaliif si osi barattee jirta, viizum hojii bichaa si erga si galee. Galatoo. Waaqayyo si gargaaru garuu amma achi akkante birrii kennamatti hin kennine haga waan hundi si dhumutti. Namni birriin deebisu akka deebise kanatti lamin kan tikkeetti herreegataa, kan viiza herreegataa, kan maaliif herreegataa. Ani garuu waan tokko innasumaan kennee akkasumatti qabu. Wayyee eenyudha? Eenyu galchaa jira nama natti tolu? Eenyudha huddee dubbadhume? Roomii nagaan siif haa ta'u. Amiin siifillee haa ta'u haadhati yakkami. Nagaa galata waaqayyo baay'een si jaalladha ishee. Galatoomii haadha kana caalamoo rabbi si haa jaalatu. Roomii waan si gaafachuu barbaadeeti hiriyyaan koo tokko jirti beektu. Mana madaamii hojjetaa turte. Eeshi. Hiriyyaan koo jirti beektaa mana madaamii hojjetaa turteeti. Eeshi. Dhagaarta. Dhagaan jira huddee. Dhagaa isiin immoo otoma hojjettu jidduudhaan dhabamte beektaa onlaayinii irra. Eeshi. Dhabamtee jennaan bakka barbaadee daarettis bilbilee dadhabee gara biyyaa maatii bilbilee gaafadhee. Gaafannaan madaamii wajjin walitti buutee madaamiin hiisistee jedhan. Maali dhimma maaliif akka isin hidhamte gaafannaan nunis nutti himnee naan jedhe obboleessi jechuudha. Amma immoo ji'a 4 fixxee 5ffaa seenuu heddiinatti fakkaata erga hidhamte. Homa tokko irra hin geenne beektaa galtee hin galle teettee baatee hin hojjenne rakkoo ishiis hin barre ishii argachuus hin dandeenye. Ani immoo kana jedhu mana madaamiiti. Maal wanjala waa hiikoote kaabe amma wanjala kaameraadhaan bahe yookaan immoo wanjala ashaaraadhaan bahe ta'ee tika malee seerri kunoo ati waan tokko godhe bee siidhee waan tokko suuratti hin argamne si baasa. Maaliif beekan haga ammaa ji'a 4 akkas geesse baqa. Hin beeku kamee taammee bira dhaqe kunoo saarii ermii abashaa fi masii birjiistoon argitanii kan akka muniit faasa. Yoo si galchan isaantu seera kanaa kan wal qabate beeka sirriitti waa'ee seera biyyaannoo kanaatiin ishee haadha. Wasi gargaaru qaban inni wasi gargaara waaqayyo obboleetti keenya moo nagaan nu baasu kabdaan kam kabbaadhu warkaan sanishni qabdanuu jiraatin nan ba'a bakka roomii waan ofii maalan roomii kan lakkoofsa kee kan jettu maaliif barbaadde udde ani moo warkaan sanishni qabuun qabaatin nan ba'a bakka asni moo maqaan kee maal daana galchi kan jettu asni maal da udde maal gaaffiin keessan caaltu cancellation qabaatin sin galchu futaan na dhukkuwaa cancellation yoo qabaattas nan galcha. Dubaay keessa warra cancellation. Maali lakkoofsi kun kan barreeffatan adira rabbi. Gastiin kun guuteera nama 25 ture. Ayyaantu maali? Paaspoortiin kee maal ta'e huddee? Gaaffii dadhabee rabatanna dhukkuba. Gaaffii warra paaspoort cancellation qabdan ta'in orderiin qaba bakka nan ba'aa yoo orderiin qaba silkiin akkatti najee qorgitanii orderiin qaba ijoollee itis kana budhaamiidhaa dhuftu jira ijoollee lamaa wa'ii ijoolleen cancellation qaba. Shidhafan ganaa shifiree tokko riibaa naaf ka'uu didi namni biraatti argina roomii na galchi warra cancellation qabdan bichaan galcha. Yoon ta'in lafa ijoollee dhuftu jira ijoollee na eegdu jira. Yaa orderiin biraatti illee qaba. Daataa walaa fayyaasaa. Yoo warri booda rasuu kendeema warri booda osoo kendeemu baadhu litti deebina yoon deeme garuu deemeera yoon deeme deemee jira yoon deemu baadhu litti deebina. I have a question for you please maal anne Gigi maal anne gaaffiin keeshi narratti gubatee Dubaay keessatti imbaasiin eessadha natti imbaasii Dubaay ka dhaqi Google godhe imbaasii Itoophiyaa Dubaay eessa keessatti kana location isii baasa. Location ifaan si baasa. Ishee. Baasii Dubaay keessa baasii Itoophiyaa qoonsilii Itoophiyaa.
Dubai keessa rabbi dhaqe kaawudde. Warra cancellation qabaatan sinan galcha warra cancellation qabaannoo jiraatan nambaa bakka nagaa wala fayyaata yoo waaree booda Abu Dhabiin jira. Wanni gadi wuddee salphaadha barbiyyu kun. Dhaqiitu Google keessa seenitu Itoophiyaa imbaasii yoo jette kanneen turuun yaawwataan dishaa bakka jiru keessa faana location faana sii baasa shiwudde. Cancellation akkamitti fudhachuu danda'a yoo maadaam sii kennite kennite Dubai siin jechaa jiru kun dhaggeeffadhu. Ana gisee tokko dhaqeen gisee paaspoortii kennuuf gisee wukilinaa tokko kennamuun jedhu dhaqe qayyaranii jiru biiroo isaanii. Location dhanan deemee daganaa location banne akkasitti deemee iddoo jijjiiranii tolna kanaa dhafa nama dheeraa. Paaspoortii kiyana imbaasiitti miti kan haaromsiise. Online dhas nan jedheera imbaasii deemee beeku. Kana dhafa nama manxaqa isaa sanitti himuu hin dandeenye. Tolee lubbuu galatoomii galatarraa hafee kiyya tiishartii baasee viiza talabadhee gidduutti dhiisee mee akkamitti cancellation gaafadhaa. Cancellation viiza baafadheen gidduutti dhaabee ani beeku obboleettiitii immoo obboleecha kiyya. Tashira visa baafattee Kamila nagalchi obboleetti. Amma sa'aaf giseen bo'oo kana maa nagalchi baay'attu. Giseen amma asii jedhu kana modoro mantun deemtee ofirraa darbee kana daqiiqaa 30 galchite abeeta. Oolman ani waaree booda oolu. Machee birriin kun akkana nu godhe shaayitti nan dhugumee maal abbaa keetti akka taatu nargaa. Nan barbaachis nama shaayii na barbaachisa malee dhugumu. Ani shaayii na barbaachisa malee alxaxxa. Akkatu dammaana sin na angalaatti oduu argitani. Hailanya dammaana sin qaba. Amma kalecha faa waaree booda oolan jedhuun jedhu ciise oolan jedhuun jedhu achumatti ganna harkisa oolan jedhuun jedhu achumatti ganna harkisa. Yoo dhiigni yaalaan qate beektu akkasan ta'an na. Shaayii diiman immoo dhiigaaf gaarii biteedhu. Ani immoo asir refreshi oduun hojjetee naa kennee natti mi'a. Ofii kiyya asir refreshi fi salaaxaan jaaladhu. Rabbi kan beeku. Ukaka'itu ija cuunfadhee ka'e kudraan maqaan isaa fawaakee fallaajaa keessa jiru zuma tokko juusii isaa hojjedhee haayilaandiitti naqee akka galgalaa yookaan jookitti naqee firiijii keessa godhee akka galgalaa odoo dhuge hanqina dhiiganatti fakkaate beektu ganamaan na jammaree haqallee ani burtukaana nyaachuu ani maal akka ta'e beeku duraan jaaladha dhiyeenyuma na jammare mee namni akka kiyya jibbitanii amma kan akka burtukaana tuffaa minaamin kanneen muuzuma na wayyaama. Firiijii keechanii tiyyaatu na kadhatee toroo manjira naan jettee geecha malee waan edda ofii nyaanne namni saalaadhaan kaa'u rabbi kan beeku. Eenyudha moo eenyu galchaa jirtu? Annan ba'an jedha. Ayyee buleetti akkam nagaa keetii? Jira galata waaqaa akkami? Jirra alhamdulillah akkamati. Maal sin gargaara sattaatu? Ayyee konstiraashinii jettu kanarratti wallaahi mala wallaaleen jira beektaa? Annaa kaambaan jala jirraayyuu birrii ji'a 3 nu kaadee jira. Namtichi dalagaa illee deemnu illee amma manatti hafnee jirra beektaa? Konstiraashinicha akkatti fudhannu akkatti wallaallee jirra ammoo. Eenyu kan galtarree cancellation leebir ofiisii isinii kennisiisa bara isin warra cancellation kan warra kaampanii jirtan kan. Anjala jirru moo? Yaa barbaabaa fi moo dallaala keenya? Dallaala keessa nakti isin galchi gaafattanii yoo dallaala keessa wanni isin jechuu baate paaspoortii keenya jecha eenyu harka jira kaampanii harka? Kaampanii harka jirra. Kanaafuu leebir ofiisiidha kan isin kassastan irraa fudhachuu dandeessan. Biiroodha inni gaafachuu qabnaa? No, dawwal silkuma keetii 8 masmara kan kee yoo ta'e kan ID keetii yookiin immoo masmara ijoolleen Itoophiyaawii keenya badanii isinii kennanuu qabaatanidha. Ayyeen ID kiyyaallee hin qabu masmara kana durallee silkiin tan beektaa silkii kiyyatu Itiyoo Telekoom ta'ee Itoophiyaadha baadiyyaa festir maasitti hojjechuu dide masmara asiitiin. Himan tattaaqama malee qatti kanaan hojjetu. Hin hojjetu sirriidha. Tiitii kun hin hojjetu malee sirriidha. Ayisaraamu. Akkasitti baay'ee tokko rakkadhee wallaahi afaanillee baay'ee tokko akkanatti hin danda'u ergan dhufee illee ji'a 5 kana keessatti birrii ji'a
lama qofa arganne nam baay'eedha yunu yamma sinin galcha jedheen was fararraa jira idaallee ofirraan baan TikTok irratti eh Mubarak hin beektaa? mubaarak kan hin beeku wallaahi kana durallee Sarchi godhi dhaqee Mubarak musammaa jedhi fooloo isaa miliyoona tokko tuqaa afurii olii inni Dubaay kana keessa jiraata dhaqee ta'uu si galchite isatti madfushi lamin daldaloota biyya irraa si fidan kana isaan baay'ee beeka wanna ta'eedhaaf isin astakakkachiisuu danda'a. ayyee tolegaa Ishuu boleessa kiyya waaqayyo si haa gargaaru. aamin wallaahi bichaa qaba Malu rakkinni biyya kanaan dhumatu bara. Ittuu dubartumarra iyyuu ga'u isa wayya dhiirarra rabbi kan beeku. Kan dhiiraa baxaan kabbaadha. Karatti deeman hin qabanii bara. Gara isaan qaban yookaan bahaari yookiin hadiiqa yookiin bakka gadi gatamu. Nu bimmin biroon baroo paaspoortii fi kaansileeshinii illee qabaanne ijoollee deemtanii bara dhokattanii kan walii illee hojjechuu dandeessu mana maadaamii keessa seentanii isaan mindin nu miidhu. Wanti biyyi kun Dubaay mana isa waliin fidu isaa bitee achi fagaatanii gaala eegu. Achi fagaatanii maziraa bakka poolisiin sin argine bakka mannoon hin jirre bakka horii bichaatti wannoo godhan garuu kan Dubaay immoo akkasumatti kabbaadha biyyi kun nama seera hin qabneef shaggaarii nu biyya kana gadhiisanii deemuu isaa wayyuu danda'a. Maaluu nagalchii isin nagalchii malee amma kunillee gaaffii kaansileeshiniitiin eenyu dhuqaasan milkeessa. Yesuusa. Ada Rabbi. Ani rakkoo ijoollee. Ayyee akka nooltan nagaami. Baxaan beere. Anumti illee qallaaliin jibbu nagaa galata waaqa obboleessa koo akkami. Jirtu. Hin dhagama. Bakka akkas taanaan natti Hin dhagama. gaariidha kun ishii yaa